absoo sana keessa I think bara 2015 na fakkaata yeroo mormiin barattoota university keessatti dhohee adeemu sana ani presidentii gamtaa barattoota university Harammaayaan ture. Jawar siif maalidha yaadannoon Jawar wajjin qabdu jira waa'een Jawar kan namni hin beeknati dhuunfatti beektu jira jedha. Jawar wajjin waggaa dheeraa wajjin dalagne waggaa dheeraa waan hedduu waliin dalagne hagadha wanna hin daganne fi wanna sammuu kan koo keessa hin banne keessa waan hedduu waliin dalagne jirra waan hedduu biyyallee ta'ee asittillee waan hedduu waliin dalagne jirra waan hedduu ORAZI TOP TEN ORAZI TOP TEN Yoya ashama harka fuune ordoftoonni ORAZI show idil addunyaa gubbatti argamtan akkuma baratame har'a subuleessa keessan abdiin xayyibuu waaqoo isiniif dhufeeti jira. Har'a sagantaa tokko isiniif qabadhee dhufe. Sagantaan ORAZI TOP TEN namoota bebbeekamoo Oromootiif gaaffii 10 dhiheessina. Gaaffilee nuti dhiheessinuuf kun ammoo gaaffilee ciccimoo jennee yaannu gaaffilee isin namoota bebbeekamoo Oromoo kana waa'ee nama kanaa baruu barbaadan jenneeti yaannu. Qopheessineeti dhiheessinaa fi akkuma argitan Dr. Nafiyaad Geetuu isiniif dhiheessinee turre artiist Shimallis Abbaabbuus isiniif dhiheessinee turre har'a immoo keessummaan keenya ka har'aa kan namni nuti gaaffii 10 dhiheessineef hiriyaa Jawar Muhammad kan waa'ee Jawar Muhammad sirriitti beeku kan halkaniif guyyaa Jawar wajjiin bulu yeroo waajjira Minnesota sanitti kan Jawarin addaan hin baane nama eenyunuu caalaa Jawarin beeku aktivistii miidiyaa hawaasaa kan yeroo ammaa kana sa'aatii 24 OMN gubbatti saba isaa tajaajilaa jiru. Namni kun ogeessa seeraati. Aktivist Abdurazaq Dube isinni qabadhee dhufe. Abdurazaq Dube gaaffileen hedduun kan dhiheesseef waa'ee Jawarin wal qabateeti. Waa'ee Jawar kan inni beeku kan ummanni Oromoo hin beekne waan hedduu nutti himeeti jira. Jawarin akkamitti akka wal baratan muudannoolee isaa waa'ee jireenya dhuunfaa isaas gaafannee jirra. Abdurazaq Dube haadha warraa qabamoo hin qabu muudannoon addaa yeroo inni yuunivarsiitii Harammayaa turetti wantu yeroo sanitti Jawar wajjin sirrii malee wal qunnamaa turanii otuu biyya jiruuti kan Jawarin wal barate odeeffannoo wal dabarsaa turanii namni kun biyya keessas taa'ee qabsoo tan utubaa ture. Har'a nama kanaaf gaaffii 10 dhiheessine. Waa'ee Jawar waan hedduu nutti hime waa'ee gooticha Oromoo Jawar Muhammad waan hedduu nutti hime qabsoma keessatti illee waan hedduu nu mudate daqiiqaa muraasa keessatti gabaabsee nu ibse. Waan kanaan akka bohaartan abdii guutuu qaba an akka dhuunfaatti ka itti aanu ammoo namni isiniif qabadhee dhufu gaazexeessuu OMN Faayisaa Iliyaas isiniif qabadhee dhufa. Itti aansee ammoo artiist Habtaamuu Lamuu qabadhee dhufa. Akkas jechaati itti fufaa keessummoota hedduu qaba. Egaa sagantaa kan akkanatti isinii bareechinee waraabnee isiniif dhiyeessina. Isin ammoo subscribe gochuudhaan share like yaada keessanis comment jalatti barreessuudhaan hirmaachuu dandeettanii. Ani qopheessan sagantaa kana abdii obboleessa keessan qabdii xayyibuu waaqoti dongorris yoo jiraate yaadni qabattanis yoo jiraate comment jalatti nuuf barreessaa isiniin jenna. Viidiyoon kun akka isiniin dabarre isiniin jechuu barbaada. Kanaaf ulfaadhaa galatoomaa gara intervichaa isin dabarsaa like gochuun eegala. Nagaara naaf jiraadha. ORAZI TOP TEN ORAZI TOP TEN Hello, akkam jirtu hordoftoota ORAZI Entertainment Top 10 yookaan gaafilee 10 namoota adda addaatiif dhiyeessuudhaan isin bohaarsuudhaaf isiniif dhiyaatee jira. Har'a gaafii 10 akka deebisu ORAZI Entertainment irraa dhiyaate
deebisuudhaaf asitti argamee jira. Kara hundaan ijoollee keessan jajjabeessaa bira dhaabadhaa. YouTube chaanaalii ijoolleen Oromoo bakka adda addaatti dalagdu, kan komeedii irra dalagan, kan siyaasa irra dalagan, kan diinagdee irra dalagan hunda isaanii bira dhaabachuun wal jajjabeessuun dirqama Oromummaa kennaa. Kana jedheet gara gaafilee gaafatameettiin darbaa. Gaafileen naaf dhiyaate tokkoffaan Zaaq eenyu eessa dhalate, eessa guddate, haalli guddina keetii akkamii, amma eessa jiraatta, haalli barumsa keetii akkam, maal hojjeta kan jedhudha. Gabaabumatti kan dhaladhe Shaashamanneetti ganda Awaashoo jedhamee beekamutti achitti dhaladhee achitti guddadhee umriin koo barumsaaf yoo gahu sababa adda addaatiin gara sabbata naannoo Finfinnee, magaalaa naannoo Finfinnee marsanii jiran yookaan immoo godina addaa naannoo Finfinnee jedhamtee beekamtu sabbatatti barumsa kan koo kutaa tokkoffaadha hanga jaaffaatti baradhee achi booda Shaashamanneetti deebi'ee barumsa koo ka sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa magaalaalee kanneen lamaan ittiin xumuree achi booda barumsa sadarkaa kaalleejii yookaan yuunivarsiitii barachuudhaaf gara Harammayaatti ce'ee Harammayaa waggaa 4 seera baradhee waggaa 5ffaatti darbee biyya gadhiisee bahee amma kan jiraadhu Minisootaadha, Ameerikaa keessa. Waggaadhumatti kolleejii seeraa irraa dhiisee kan bahee bara eebbaa kan koo irratti jechuudha. Asittis dhufee kolleejii seeraa barnoota muraasa comparative law kan biyya keenyaatiif seera Ameerikaa addaan baasuudhaaf koorsii muraasan fudhadhee koorsii kompiitaraa, koorsiiwwan seeraa adda addaa fudhadheen jira. Amma kan hojjedhu kaampaanii tokko keessatti human resource yookaan immoo bulchiinsa humna namaa jedhamee kan beekamuu fi dabalataan immoo saba kan kootiif sagalee ta'uudhaaf bakka adda addaatti akka aktiivizummaatti haala ittiin socho'u jira. Kana jedheetiin kanumaaniin darbaa gara fuulduraatti kan jedhu meebii gaafiyyoo jiraate san booddee irratti deebi'uu dandeenya. Mudannoo addaa nutti himii kan kofalchiisu yoo ta'e filatamaadha. Mudannoon hedduutu jira. Mudannoo egaa specifically amma kana yaadadhee jechuu danda'u keessa tokkoon isinii himeen darbaa. Okay, bara qabsoo sana keessa I think bara 2015 na fakkaata yeroo mormiin barattoota yuunivarsiitii keessatti dhohee adeemu sana ani pirezidaantii gamtaa barattoota yuunivarsiitii Harammaayaan ture. Ijoolleen baay'een yeroo dallaa keessatti rakkoon ka'u baay'inaan fiiganii baay'een isaanii hanga ammaas social media irrattis hedduu wal agarra waan ta'eef warri sagantaa kana ilaalaa jirtan hin beektanii ijoolleen baay'een keessattuu itti xiyyeeffamee qabamtu ijoollee mataan isaanii ol guddate harka isaanii irraa waan oromummaa mul'isu waan adda addaa godhatan kutaa barnootaatiin immoo kutaa barnoota afaan oromoo ispoortii fi kutaa barnoota afaan oromoo ispoortii akkasumas kutaa barnoota tokko dagadheen jira. Isaan irratti xiyyeeffannoon godhamee barbaadamu turanii ijoolleen kun baay'inaan dheessaa gara waajjira kootti dhufan turanii na guyyaa tokko maal ta'a dhufanii osoo na bira jiran poolisoonni isaan hordofaa fiigaa dhufanii poolisoota miti actually raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii federaalaatti fiigaa na bira dhufanii an bahee balbala taa'ee jira waajjira kootti cufee jira. Ijoolleen achi keessa jirti. Ijoolleen amma seente jennaan ijoolleen amma seente jedhanii qabuudhaaf fiigaa dhufanii balbala irra dhaabadhee bilbila warri biyyaa yoo qabeettanii naannoon Harammayaa sun naannoo Somaaleetti waan dhiyaatuuf bilbila guddaa tokkooti jira. Bilbilli guddaan sun akka reediyoo wal qunnamtii fakkaata. Isaan yoo gara kootti fiigan argee bilbila reediyoo wal qunnamtii sana kaasee hee saajin komaander maal jedhee bilbila san qabadhee balbala dhaabadhee gara tokkoon shakkiif keessaa qabaa jirri kun na dhoofte jedha. Ana afootti poolisii magaalaa Harammayaa irraa dhufanii fi poolisii dallaa yoo dhahan ufa fokoottiin argee so jarri kun na dhumtee jirti yookaan ijoollee kana dabarsee kennu yookaan immoo ofii waan tokko ta'uu jedhee yeroo sanitti wanti naafoo dhufe reediyoo sana qabadhee dhaabadhuudha. Reediyoo sana qabadhee saajin komaander lijoolchuun izanaachwaal ijoolleen as jirti ijoolleen mara isaanii as qabnee jirra jedhanii yoo na bira gaan maali naan jennaan ani danennateedha warra qaama basaasaatiin jedhanii dhufanii afoo dhaabatanii mee mattaawaqaa kan kennan jedhanii yoo laaluu nan nahee mattaawaqaadhuma kan kiisii kan koo keessaa qabu keessaa kan dallaa keessatti
yoo alaa ol seenanii fi gadi bahan kompiitaratti hin galmeessisanii qaban kan ofii kan kooti ishuu godhe wayin qabaa isa fuudheetiin itti laadhee isa fuudhee yoo itti laadhu laalaniiti ID barattoota adda addaa harka qabatanii jiru. ID barattoota saniin wal fakkaachuu dinnaan okay dhugaa isaati jedhanii jalarratti anaa fi koomaandar isheetu jedhama yeroo sanii itti gaafatamaan poolisii dallaa nu lamaan turan mallatteessee jira. Koomaandar isheetu something ka jedhu sana jalatti ilaalanii kun si'inaan jedhan een jedheeni okay ijoollee amma qabde san fuunee deemna naan jennaan no humna na eegaa jiru jira kun ajaja addaatiin kunniin warra gara federaalaa deemanii humna kamittuun kennu koomaandar dhaqqabaa jirtaniin jedheen isaan afoo dhaabadhee zan bilbila saniin guyyaa haala saniin irra darbe yoomiyyuu hin dagadhu ijoolleen baay'een hin yaadatti balbala sanirratti yeroo waan san godhaa ture warri karaa maskootiitiin dhaabbatanii na laala turanii yoomiyyuu yaadannoo hin irraanfanne guyyaa itti gammaddee fi guyyaa itti gaddite guyyaan itti gammadu guyyaa sabni koo itti gammadu guyyaan itti gaddu immoo guyyaa sabni koo itti gaddu guyyaa yeroo kamiyyuu caalaa itti gammade keessa yeroo dhugaadhumaan bara dheeraadhaaf warroonni karaa adda addaatiin biyyaan addaan citanii turan jijjiiramni siyaasa biyya keessatti dhufame jedhamee kan maybe under question mark amma gootanii ilaaltan bara 2018 namni gara biyyaatti galuu waggaa 40-50 booda maatii isaaniitiin wal arguun sun guyyaawwan jireenya kan koo keessatti itti gammade keessaa kan yoomuu hin irraanfanne guyyaan itti gadde immoo guyyaa du'a haa caaluu fi hidhamuu hooggantoota kennaa guyyaa jireenya kan koo keessatti itti gaddee fi jireenyi kenna yeroo baay'ee jireenyuma sabaa wajjin wal qabata waan ta'eef guyyaan itti gammade guyyaan itti gadde jedhee guyyaa specifically kan gara biyyaa galamu san incidentii guyyoota fi ji'oota muraasaati akka yeroo sanii kan itti gammade akka yeroo immoo haa caaluun du'uu fi hooggantoonni kenna hidhamuu itti gadden jiru kanuma jedheetiin bira darbaa zaaka haadha warraa yookaan jaalallee qabaa jedha zaaka haadha warraa yookaan jaalallee qabaa of course haadha warraan qabu jaalallee hin qabamoo hin qabu kan jedhu immoo qorannoon irratti adeemsifamaa jira qorannoon kun bakka gahee fiixaan gahee waan irra gahee kan isin beeksisu ta'a kanumaan irra dabarraa shanaffaan celebrity crashing kan kee eenyu jedha an celebrity yookaan nama kamiyyuu itti dhihaadhee amala isaa beekee eenyummaa isaa beekee akkasitti yoon taane nama lafaa ka'anii celebrity waan ta'eef qofa kiraashii yookaan immoo jaalalli namarra naqabeen beeku kanaaf kana jedheen irra darbaa jahaffaan Jawar siif maalidha yaaddannoon Jawar wajjin qabdu jira waa'een Jawar kan namni hin beeknati dhuunfatti beektu jira jedha Jawar wajjin waggaa dheeraa wajjin dalagne waggaa dheeraa waan hedduu waliin dalagne hagadha wanna hin dagannee fi wanna sammuu kan koo keessa hin banne keessa waan hedduu waliin dalagnee jirra waan hedduu biyyallee ta'ee asittillee waan hedduu waliin dalagnee jirra waan hedduu waliin dalagne keessa kan hin daganne waan nama tokko maqaa isaa hin dhahu waan nama tokko irratti dalagnee nama akka malee nu rakkisee dallaa keessatti waan adda addaa nu godhe informationii wayiin ergaa fi informationii ergameef sana ni maxxansaa informationii san erga maxxanse booda namni sun qunnameeni lakki wanti kun anaa miti odeeffannoon siif ergame kan sobaate ati nama jaalala kabaja qabdu kanaaf waan akkanaa kana maxxansuun sirrii miti jedhee maxxansee jennaan dan wal mari'anne maal haa ta'u namichi akkana jechaa jira jennaan okay waan inni akkas jedhe sanis yoo maxxansine hoo maal fakkaata jennee waliin dubbannaan okay jedhee waan sana deebisee maxxansee namichi sun barreeffama ergee bifa akkasiitiin Jawarati nama kabajamaadha nama akkanaati jechuu isaatiin rakkoon guddaan irra ga'uu fi sababuma saniis ijoollee keenyarraa bifa adda addaatiin dhaabbachuu nan yaadadha. Waan sana yoomiyyuu hin dagadhu kan biraa waa'ee qormaata wajjinis wal qabate qormaata biyyoolessaa biyya keessatti bahe sana wajjin wal qabate si adda addaa qabna waan yeroo baay'ee waliin itti dubbanne yeroo baay'ee hin daganne keessa waa'een qormaata san keessa waan diteelii keessa deemuun barbaanne jira kan biraa kan baay'ee hin dagannee fi yeroo hunda afoona dhufu bara 2015 namoota baay'eetu beeku arammaa irraa ta'ee directly OMN irratti karaa Skype seenee osoo dubbachaa jiru akkaataa waliigaltee kennatti fuulli kan koo dhokatee sagaleen kan koo jijjiiramee ture rakkoo teeknikaatiin
bara 2014 exactly akkatuma OMN tamsaasa eegale sanaan na fakkaata. Sagaleen suni viidiyoon suni hin bahe YouTube namni baay'een hordofu ture mucaan software engineering baratu tokko na yaadadhaa fiigee dhufee Zaak fuullee kan kee OMN irratti YouTube irratti maxxanfamee jira innaan na dhumte jedhee asii achiin deddeeme namoota baay'ee walitti buunee yaadadha yeroo sana incidentii YouTube irraa viidiyoo sana balleessuudhaaf anaaf Jawar jidduu waan adda addaa walitti deebisaa gaazexeessitootaa fi teeknishaanota yeroo sana OMN turan wajjin yeroo baay'ee meseejii isaan wajjin walii barreessu nan deleting godha kan OMN wajjin yeroo sana godhe garuu hangarraa seenaadhaaf kaawwadheen jira seenaadhaaf kaawwachuuf barbaadeetii miti akkuma tasaa yeroo muraasa booda yoo laalu keessattuu erga biyyaa bahee booda yoo laalu meseejiin sun agadhaa jira ni yaadadhaa yoomiyyuu waan hin dagannee fi waan Jawar wajjin wal qabatu waan jedhameef kana kaase waa'ee Jawar waa'ee dhuunfaa isaa baay'ee jireenya dhuunfaa hedduun qabu garuu immoo Jawar nama baay'ee nama kabaju nama guddaa xiqqaan jenne karaa hundaanuu Oromoo fi Oromummaa isaa qofa dursa nama kennuuf hundaaf kabaja guddaa nama qabu akka ta'e nan beeka. Torbaffaa Abiyyi fi Minilik irraa kam wayyaa jennaan waan kana akkam jedhee irra darba jedhetti yaadaan ture. Abiyyi fi Lammaa keessaa tokko filachuun dirqama Jawariif baqqee Lammaaf Leencoo ittiiqaaf keekiyyaa jedhee kuni Abdii Xayyib kan hojii kan keetii si haa kennu an namoota kanneen keessaa filachuu fi hin adeemu. Abiyyi fi Minilik of course namni saba kiyyarra miidhaa geesse kamiyyuu Goobana Daacee ta'e Minilik ta'e Abiyyi ta'e anaaf garaagarummaan qabanii so kana jedheetiin irra darbaa Lammaa fi Leencoo Lataa keessaa jedha. Akka siyaasaatti Leencoon nama siyaasa waan guddaa beeku garuu adeemsawwan siyaasa isaa keessatti deemu keessatti waan baay'ee hedduu irratti walii hin galle hin qabaa garuu immoo kabajaa beekumsa siyaasa inni biyya sanaa irratti qabuuf kabajaa guddaan qabaa fi Lammaafis yeroo waa itti dalaguu qabutti waan hojjete saniif kabajaa guddaa qabaa fi ilaalcha tokko ka isarratti ammaan tana qabu yeroo muraasa yeroo baay'ee nama wajjin waan wal dhabsiisee jiruuf achumatti akkasitti haa ta'u jedheen irra darbaa. Ittiiqaaf keekiyyaa of course ittiiqaafis keekiyyaafis kabajaa guddaa qabaa garuu sirba keessattuu dhiheenya kana keekiyyaan baase osoo kana waraabaa jirus sirba sana laalaa jira sirbi sun baay'ee hawataa sirba yeroo isaa eeggate waan ta'eef keessattuu keekiyyaadhaaf ilaalcha addaa baay'een qabaa artistoota Oromoo hedduu baay'een kabajaa garuu more of keekiyyaa jedhee irra darbuu wayyaa caalaa bultumeef saaliyaa saamii jedhaa lachuu yeroo isaanitti waan dalaguu qaban dalaganii jananii waan yeroo ammaa wanti irra deebinee dubbannu hin jiru yeroo ammaatti dhaaba isaan qabaniin yookaan ilaalcha isaan qabaniin kan lamaaniinuu waliin galuu Goobana Daacee fi Leencoo Baatii jedhaa kan saba gurgurate kan kaayyoo sabaa gurgurate kamuu akkuma duraan jedhe anaaf wal qixxaadhaa ebaluu irra jedhee kan addaan filadhuun qabu. Otoo addunyaa kanarra jiraachuuf guyyaa tokko qofa siifafa jedhanii guyyaa san maal gootaa of course mana amantaatti galtee amantaadhuma kan keetiin waaqa kan kee kadhataa dabarsitaa namoota karaa adda addaatiin wal buutee bilbiltee dhiifama gaafattaa waanuma akkanaa godhaa darban jedhaa Jawar dabalatee hidhamtoonni yoom bahan jettee yaaddaa Oromoon yoom bilisooma hagam ture jettee yaaddaa maaltu barbaachisa? I think himba'u jedheen eegaa filannoo dursanii namoonni kun himba'uun jedhee eegaa osoo isaan hin baane biyyattiin akka nagaa hin arganne qaamni kamuu hin hubata jedhee yaada akka yaada kootti filannoo dura bahuu danda'u kan jedhu abdiin qaba. Abdiin sun egaa bakkaan hin ga'u kan yeroo isaa eeggannee laallu ta'a. Bilisummaan is a process. It's not one incident. Single incidentii wayiitti kun warrarraa jalqabdee bilisomtee ta'uunta jedhamu miti. Waan yeroo fudhatuudha adeemsa keessa uummanni keenya bilisoomee carraa qabeenya ofirratti ofiin of bulchuu qabeenya ofirratti ajajuu carraa karaa adda addaatiin gaafiiwwan karaa adda addaatiin dhiyeessaa jiru kana gara tokkotti fidee gama tokkotti geessu yeroon isaa fagoodhaa mitiin jedhaa daawwattoota ORAZI Entertainment gaafileen 10 irraaf naa dhihaatee deebii irratti kenne kana fakkaata. Sagantaalee ORAZI Entertainment dabalatee ijoolleen kenna entertainmentiin adda addaa artistoonni kenna karaa YouTube'itiin sirba adda addaa yoo gadhiisan bira dhaabbachuu deeggaruu hin dagatinaan jedhaa.
waan hordoftaniif hedduu galatoomaa ORAZI Entertainment gaafii kan dhiyeessitanii akka deebii irratti deebisu waan carraan abantaniif galatoomaan jedha xumuree jira. Bye bye. Egaa turtii aktiivistii miidiyaa hawaasaa yookaan qabsaawaa mirga dhala namaa nama Oromoof isaa 24 hojjetu aktiivistii miidiyaa hawaasaa Abdurazaq Dube wajjin goone akka bohaartan abdii guutuu qabna. Nagara naaf jiraadhaa. Subscribe gochuun nu jajjabeessa isiniin jedha. Nagara naaf jiraadhaa. Bye. Kun ORAZI Show qophii top 10 iti. ORAZI Top 10. ORAZI Top 10.